Jawaar Mohaammed Faayisaa Leellisaatiif akeekkachiisa kenneera. Akkasuma Faayisaa Leellisaarree akeekkachiisa kanatti waan jedhe qaba jechuudha. Guutummaa gabaasa kanaa qophii keenyarraa keessatti argitu jechuudha. Egaan akkuma beektan Faayisaa Leellisaan bara wayyaaneen turte keessatti nama mallattoo addaa uummata Oromoo addunyaatti agarsiisuutiin qabsoon Oromoo akka guutuu addunyaatti beekamu godhedha jechuudha. Kanaanis seenaa barreeffateeti jira jechuudha. Haa ta'utii namni kun yeroo ammaa kana bara 2018 irraa yeroo jijjiiramni dhufee jedhame keessa kan inni biyya alaatii biyya keessatti gale. Erga biyya keessatti galee egaa maallaqa gurguddaan nama kanaaf kaffalamee akka inni gootota Oromoo qabsaa'ota Oromoo fi namoota jajjabduu Oromoon qabdu xiqqeessu godhamaatii ture jechuudha. Namni kun yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti investara sadarkaa tokkoffaadha sadarkaan aga jechuun danda'amutti maallaqni guddaan mootummaa Itoophiyaatiin kaffalamee fi namoota Oromoon qabdu kanneen akka Jawaar Mohaammed, kanneen akka Obbo Baqqalaa Garbaa, kanneen artistoota Oromoo akka Galaanaa fa'aa, artista akka Jaafaar Yuusuf, artistoota gurguddoo akkasuma namoota siyaasaa gurguddoo kan akka Jaal Daawud Ibsaa, kan akka Jaal Marroo Dirribaa fi namoota garaagaraa egaa xiqqeessuutiin beekaman jechuudha. Namni kun aktivistoota Oromoo kanneen akka Dooktar Ittaanaa Habtee walumaa galatti namoota yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa bulchaa jiru kun mootummaa Oromoo nyaatu, mootummaa Oromoo ajjeesaa jiru, mootummaa sirna Oromoo otoo hin taane sirna nafxanyaa sabichaatti ol deebisuuf deemu jedhanii warreen morman namni kun xiqqeessa jiru jechuudha. Nama kanaaf egaa maallaqni gurguddaan kennamee fi akka inni hayyoota Oromoo xiqqeessaa ture ni beekama jechuudha. Yeroo ammaa kana Jawaar Mohaammed arrabseetii namni kun toora feesbuukii isaa irratti barreesse jechuudha. Kanumaanis Jawaar Mohaammed akeekkachiisa cimaa nama kanaaf kenneefii jira jechuudha. Akeekkachiisni Jawaar maal jedha akkasuma Faayisaan maal jedhee barreesse kan jedhuuf egaa guutummaa qophii keenya keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'a jechuudha. Mee dursa waan Faayisaan Leellisaa jedhee toora sooshaal miidiyaa isaa karaa feesbuukii isaa barreesse isin dhageesseen kallattumaatiin deebii Jawaar Mohaammed itti kenne immoo sin dhaggeeffachiisaa jechuudha. Faayisaa Leellisaan akkas jechuutiin kan inni feesbuukii isaa irratti barreesse jechuudha. Baay'ee akkas jaalladhu sirriitti beekta. Anis akkana jaalladhu sirriittan beeka. Seenaa ati hojjette keessa amma bara 2018 jiru galmee warqii ta'een mareen onnee kiyya keessa ol kaadheen jira jechuudha. Namni kun barreessee jira jechuudha. Kan sanii achii baay'ee sirriidha jedhee waan itti namaniin dhiisee jira. Kun immoo mirga kooti. Atis waan barbaadde gochuun mirga keeti. Haa ta'u malee akkaataa ati amma deemaa jirtu kanaan sirrii natti hin fakkaatu. Yeroon akkana siin jedhu si caala beekuu osoo hin taane aarri mana gubaa aariin mataa gubaa jedhan. Wanti aariin ta'u hin jiru daqiiqaan poost gochuun kee Jawaar isa guddaa sana irraa gara Jawaar isa biraatti gadi si buuse malee homaa hin dabalu. Kototas jalaa iyyitu kanas hin abdatiin obboleessa koo harreen dhiittee ilkaan waliin cabsitu akkuma jedhan sana amma barbaadeyyuu yoo wal aarsine wal malee hin qabnu. Yoomiyyuu nu barbaachifta yoomiyyuu si jaalanna akka nu jalaa miidhamtu sin barbaannu jechuutiin egaa namni kun bifa akeekkachiisa fakkaatuun Jawaar Mohaammed fi toora sooshaal miidiyaa irratti Jawaar doorsise jechuun sadarkaa danda'amutti akka nu jalaa miidhamtu hin barbaannu si barbaannaan si dhabuun barbaannu jechuutiin egaa mootummaan Itoophiyaa kun akka inni yaalii waan garaagaraa nama kana dhabamsiisuudhaaf akka gochaa jiru toora miidiyaa irratti ibsee jira jechuudha. Jawaaris immoo deebii mataa isaa danda'e kenneefii jira jechuudha. Deebiin Jawaar immoo isa kana dhaggeeffadha. Fayyoo kaleessa qabsoo uummataatu walitti nu fide jechuutiin Jawaar barreeffamsaa eegale jechuudha. Gocha gootummaan seenaa yoomiyyuu hin daganne ri'ootti hojjettuun fayyoo kaleessa qabsoo uummataatu walitti nu deebise jechuun walitti nu fide. Fayyoo kaleessa qabsoo uummataatu walitti nu deebise jechuun egaa Jawaar deebisaa kennee jira jechuudha. Gochaa gootummaan seenaa yoomiyyuu hin daganne ri'ootti hojjetuun walitti nu dhiyeesse jechuutiin Jawaar itti fufee barreesse. Gochoonni baroota darbanii seenaa san hin haqan jechuutiin kaleessa si faarsee siin boonee deebi'ees xiqqeessuu hin danda'u. Kanaafan gadoo sitti hin qabanne jechuutiin Jawaar itti fufuutiin barreessee jira jechuudha. Badii fi diigumsa sabaa fi biyya amma gaggeeffamaa jiru kana caalatti kallattiin kan hubatu shakkiin qabu jechuutiin maaliif akka dubbachuu didduus nama hubadha. Ammoo anaan calisi jechuurra ati dabalamtee akka dhiibbaa